content creator ta'uu barbaanne YouTube erga bannee booda wanti baay'ee nu rakkisu view fi subscribers argachuudha. Even monetized erga taane booda qarshii hojjechuun akka jedhamu salphaa miti. Baay'ee ulfaataadha. Nagaadha akkam jirtu viidiyoo kanaan barataa taatanii yookiin hojjetaa taatanii yeroo boqonnaa keessanii namoota YouTube hojjechaa iskiilii garaagaraa akkasumas qarshii argachuu barbaadaniif YouTube'dhaan akkamitti milkaa'uu dandeessu. Okay, akkamitti view fi subscribers argachuu dandeessu kan jedhu hagan hubadhe wayii isiniif qooda. Keessumaa akka koo barataa taatanii content create gootanii hojjechuu barbaaddu yoo ta'e viidiyoo kana agarumaatti ilaala. So YouTube'dhaan milkaa'aa ta'uuf bu'uura algoritmii YouTube gochuudha. Okay, algoritmiin YouTube akkamitti akka hojjetu isin immoo akkamitti akka algoritmii kana irraa fayyadamuu dandeessan wanta practical ta'e gabaabsee isiniif share godha jechuudha. Viidiyoo kanaan booda YouTube'n akkaataa itti hojjetu informationii ga'aa ta'e ni argatu jedheen amana. Barumsa koo barachaa hojii koo hojjechaa YouTube'dhaan milkaa'aa ta'uun barbaada. Namoonni jettan miitadii salphaa amma isinitti himu kana hordofaa. Viidiyoon kun immoo yoo isinitti tole like share gochuun hiriyaa keessan biraan ga'a isiniin jedha. Opportunity baay'ee bal'aa ta'etu YouTube irra jira. Garuu namoonni baay'een opportunity kana irraa fayyadamaa hin jiran. Namoonni baay'een YouTube algoritmii, TikTok algoritmii yommuu jedhan ni dhageessu ta'a. Garuu algoritmii jechuun maal jechuudha? Afaan salphaa ta'een algoritmii jechuun instructionii nuti step by step'dhaan hordofuu qabnu jechuudha. Ulaagaa yookiin immoo instructionii nuti step by step'dhaan hordofuu qabnu algoritmii jedhama. Fakkeenyaaf buddeen tolchuudhaaf buna danfisuudhaaf steepii nuti hordofuu qabnu jiraami. That's what we call algorithm. Hojii tokko hojjechuudhaaf yookiin rakkoo tokko furuudhaaf steepii nuti hordofuu qabnu algoritmii jedhama. That's it. So algoritmii YouTube hojii maalii hojjetaa yookiin immoo rakkoo maalii fura? Algoritmii YouTube wanta tokko qofa hojjeta. Innis maalni viidiyoo yookiin kontentii namoonni barbaadan viidiyoo hamma kana keessaa filee namoota biraan ga'uudha. Viidiyoo baay'ee kana keessaa filee namoota biraan ga'uudha. Just viidiyoo adda baasa. Viidiyoo adda baase sana namoota viidiyoo sana barbaadaniif erguudha jechuudha. Yeroo baay'ee gaafa YouTube bantan viidiyoowwan fuulduratti isiniif dhufan sun ni jiraami. Viidiyoowwan sun algoritmii YouTube'tu isiniif erga jechuudha. Viidiyoo akkamii akka barbaadan akka jaallattan algoritmiin ni beeka jechuudha. So gabaabaatti algoritmiin YouTube wantoota namoonni barbaadan qo'ataa jechuudha. Okay, so erga overview algoritmii YouTube amma kana hubattaniin booda gara toopikii baay'ee barbaachisaa ta'etti haa dabarru. Akkamitti algoritmiin kun viidiyoo nama biraan ga'a yookiin immoo gaafa viidiyoo post gootan akkamitti viidiyoon keessan namoonni baay'een akka daawwatan godha. Jalqaba gaafa viidiyoo post gootan algoritmiin kun viidiyoo keessan namoota muraasa biraan ga'uun reactionii namoonni sun viidiyoo sana irratti agarsiisan irratti hundaa'uun namoota biraatiif biraan ka'a jechuudha. Jechuunis namoonni jalqabaa viidiyoo sana ilaalan laayikii, koomentii, sheerii akkasumas haga ormaatti yoo ilaalan achirratti hundaa'uun viidiyoon kun jaalatamaadha. Kanaaf namoota akka kanaa biraan ga'a jechuun viidiyoo keessan baay'ee yookiin view baay'ee akka argatuuf push godha jechuudha. Namoota kanaan dura subscribersii haga ta'e wayii qabaniif kun baay'ee rakkisaa miti. Because dursa namoota sanatti ergee YouTube'n test gochuu danda'a jechuudha. Garuu namoota haaraa jalqabaniif yeroo baay'ee view jalqabaa argachuun ulfaataadha. Namoota yeroo jalqabaatiif viidiyoo post godhaniif subscribersii humaa hin qabneef akkamitti viidiyoo keessan discover yookiin immoo namoota biraan ga'uu danda'a. Namoonni akkasii dursa irratti wanti isin gochuu qabdan yoo jiraate dursitanii kontentii namoonni search gochuu danda'an hojjechuudha. Viidiyoo namoonni search gochuu danda'an kontentii keessaniin namoota biratti viidiyoo jaallatamoo ta'an viidiyoo trend ta'an hojjechuudha jechuudha. So fakkeenyaaf namoonni yeroo baay'ee gaafa viidiyoo search godhan how to jedhaniitu viidiyoo search godhumi haala discover ta'uu dandeessaniin viidiyoo hojjechuudha jechuudha. Inni kan biraa thumbnailidha. Thumbnailii gaarii ta'e hojjechuu. Thumbnailiin
baay'ee viidiyoon keessan akka ilaalamuu fi gahee guddaa taphata. Namoota tamneeliin jechuun maal akka ta'e hin beekne gaafa YouTube viidiyoo ilaaltan viidiyoo osoo hin baniin dura poosterii yookiin immoo footoo fuulduratti dhufu suni tamneel jedhama jechuudha. Tamneeliin viidiyoo keessan irratti impact guddaa qaba. Okay? Because namoonni viidiyoo keessan osoo hin ilaalin dursa tamneelii keessan ilaalu waan ta'eef jechuudha. So viidiyoon keessan iyyuu baay'ee gaarii ta'ee tamneeliin keessan bareedu yoo ta'e yookiin immoo nama attract godhu yoo ta'e kisaara guddaadha jechuudha. So tamneelii namoota attract gochuu danda'an hojjechuu qabdu jechuudha. Kanammoo akkamitti akka hojjettan warratti sanattan hima. Erga namoonni tamneelii keessan ilaalan booda itti fufanii kan isaan ilaalanii taayitilii keessan. So taayitilii viidiyoo keessanii baay'ee namoota attract gochuu danda'anii fi sarchii godhamuu danda'an viidiyoo keessan irra kaa'uu qabdu jechuudha. Kana goonaan namni waan kliik godhee viidiyoo keessan ilaalleef hin jiru jechuudha. Tamneelii keessanii fi taayitilii keessan ilaalee erga namni seeniin booda viidiyoo gaarii ta'uu qaba jechuudha. Akkasumallee tamneeliin keessanii fi viidiyoon keessanii wal simachuu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf editing gaarii ta'uu qaba, yaada gaarii ta'uu qaba. Kun hundi isaa ta'e jennaan YouTube algoritimiin waan viidiyoo keessan push hin gooneef hin jiru jechuudha. Achiin booda view argattu, namni sin jaallata, subscribers argattu jechuudha. So kana immoo ChatGPT'n haala gaarii ta'een viidiyoo aayidiyaa irraa kaasee haga tamneelii qopheessuutti saniif hojjechuu danda'a jechuudha. So AI fayyadamuun kontentii irraa kaastanii haga viidiyoo qopheessuutti deemuu dandeessu jechuudha. So kanaaf asumaan akkaataatti AI fayyadamuu dandeessan beekuun illee kontentii gaarii ta'e akka uummatatti kan gargaaru jechuudha. Content creation akka waan salphaa ta'etti ilaalina. Addunyaa irrattis ta'ee as Itoophiyaa keessatti content creatorii caalaa namoonni ogummaa qabanis hin jiranii akkasumallee namoonni qarshii qabanis hin jiran. So barataa tokko ani kanan gorsu yoo jiraate yeroo boqonnaa irratti sagantaa fiilmii fi tiktookii ilaaluu hir'isee content create godhee yoo hojjete qarshii duwwaa osoo hin taane ogummaa gurgurachuu danda'u argachuu danda'a jechuudha. Kanaaf content creation hin tuffatinaa. Keessumaa immoo YouTube hin tuffatinaa. YouTube'n galii guddaa ta'e qaba yeroo ammaa kanatti akkasumallee ogummaa guddaa ta'e qaba jechuudha. Egaa waa'ee teknooloojii AI akkasumas gara fuulduraatti wantoota babbareedoo isin fayyaduu danda'u hunda isiniif qoodna. Chaanaalii kana subscribe gochuun dagatinaa horaa bulaa.